Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Harusmaan kumeetiin loltoonni agaazii barattoota mana barumsaatii galan reebuudhaan lama yoo madeessan tokko ammoo battalumatti reebichaan ajjeesuun himame. Kun kan ta'e godina Arsii aanaa Leemmoo fi Bilbiloo magaalaa Boqqoojjii irratti akka ta'e odeeffannoon nu ga'ee jira. Kibxataa dheengaddaa gurraandhala 20 bara 2018tti kan ajjeechaa fi reebichi hammeenyaa barattoota mudate. Odeeffannoon nu ga'e akka mirkaneessutti barattoonni kunniin mana barumsaarraa bahuun sirbuudhaan gara mana isaaniitti deemaa turan. Warri dhageettii dhabuun gurri isaanii cuqqaalame loltoonni agaazii mormii itti fakkaachuun kan tarkaanfii gaddisiisaa kana raawwatan. Weerarri daangaa Oromiyaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ammas godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee irratti geggeeffamaa jira. Lola kana namoonni gama keenyaan wareegaman jiraachuu jiraattonni dubbatan walumaan hadawannu. Amma haalli aanaa Mayyuu Mulluqqee rakkoon akka jiru ammas lolli akka jiru dhagaye waan san maal quba qabdu lola akkamtu geggeeffamaa jira miidhaan dhaqqabe maal fakkaata saniifin bilbile. Lolli kun ilmaa waan dhaabbannee lolli amma akka aanaa Mayyuutti lolli guyyuma tokkollee dhaabbatee jiru. Torbaan lama dhaabbate guyyaa haala ilmaa torbaan lama dhaabbate lolli akkasitti malaal guyyaa 8 dura lolli ta'eeti nam lama du'ee nam tokko madaa'e amma guyyaa 8 arraani. Aanaa Mayyuu Mulluqqeetti araddaa kamirratti kan lolli kun geggeeffame namni lubbuun darbe. Aanaa Mayyuu Mulluqqee araddaa Qilee aanaa Mayyuu Mulluqqee araddaa Qilee bakka Faradda Mayyuu bakka jaamtitti lolli ta'e nam lama keenyarraa du'ee akkasitti lolli guddaan walitti deebi'ee guyyaa kaanii akkasitti nam tokko du'ee nam lama madaa'e amma kan argaddallee lola guddaa ta'e isaanii nam lamaa du'ee horiillee hedduu irraa guuranii lolli ilmaa dhaabbannee walma deemu jira. Makalaakiyaan uummata akka wannaatti marsee uummata mana hunda fattashee uummatuma keenya dha'u jira. Makalaakiyaa fi liyyuu poolisiin kun wajjiyaatee uummata saamu jirti. Imma bakka akka naman goonen qaban akka naman ammoo saamu jiran uummata saamu jiran buqqaasanii amma uummata ammallee dhiibaa jiran ammallee biyyarraa kaasu jiran uummata. Aanaalee biroo irratti xiqqoo waan nageenyii fi tasgabbiin argame fakkaata akka duraatti lolli geggeeffamaa jiru garuu Mayyuu Mulluqqee irratti ammas lolli akka itti fufeetti jira. Maaliif Mayyuu Mulluqqee irratti xiyyeeffatame lolli kun? Xiyyeeffannaan Mayyuu Mulluqqee wanni xiyyeeffatee abbaan duraan aanaa san bulchaa ture waan hidda liyyuu poolisiitti warra Somaaliitti hidhata qabuuf duraan gartee uummanni qeeroon waan kana gartee isa sanirraa baafteef jecha ijaa namicha sanirraa baasuuf ijaan namichi sun ijaarraa ba'uuf uummata irratti mallee akka warra basaasaa tahee Oromoo irraa buqqisu jiran mallee jijjigaasee harka isa galee humna makalaakaa humna ittisa biyyaa seenee inni sun uummata irra bobbaasu jira. Bashiir Aadan namni jannanni duraan bakka san bulchu uummanni qeeroon eega dammaytee namichi sanirraa ariite isuma santummaas harka garaa jalaatiin uummata dachiirraa akka fixan akka uummanni sun dachiirraa buqqa'u godhaa jiru. Yeroo kanatti qaamonni poolisii Oromiyaa akkasumas kan godinaas ta'e kan aanichaa hoo waan jechaa jiran qabu haala kanaa yoo uummanni ajjeefamuuf miidhamuuf qabeenya isaanii irraa baqatee buqqaa jiru kanatti maal jechaa jiran? Aanumaa poolisii naannoo Oromiyaa bittinnee isaa fi waraana Lammaa Magarsaa achitti duraan barsiisee qawweellee tiniin huccuma qofatti uwwisechi kaayee achirraa guuraniiti karaa aanaa guuraa kudha bittinnee isaa duraan gartee achi kaara hogachan makiinaanii waraana tokkollee naannoo sanirraa oofaa jedhanii oofanii makalaakaa qofachi kaayanii makalaakaa qofaa fi liyyuu poolisaatu uummata doortu jira malee naannoon Oromiyaa wanni takkallee dur daran wanni isiin goote jirtu qeerumaa fi uummata kanaa wal lafaan jira malee. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee magaalaa Baantuutti mormii geggeeffameen barataa Addisuu Abarraa rasaasaan rukutame hospitaala magaalaa Walisootti waldhaanamaa jiraachuun himame. Labsiin yeroo muddamaa jedhamee labsamuuf itti deemamaa jiru miidhaa nurraan geessisa waan ta'eef hatattamatti hafuu qaba jechuun kan barattoonni diddaa isaanii agarsiisan. Haa ta'u malee poolisiin magaalattii mormii barattootaa karaa nagaan geggeeffamaa jiru gara hookaraatti jijjiiruudhaan kan miidhaa kana dhaqqabsiisan.
Labsii yeroo muddamaa jechuun kan wayyaanonni hagoon asii achi fiigaa jiraniif bakka hin qabnu jedhu jiraattonni magaalaa Bishooftuu. Labsiin jedhame kun akka hojii irra hin oolle ummanni Oromoo guutumaan guututti mormee jira waan ta'eef tasumaa fudhatamaa hin qabu jedhan. Jiraattonni magaalaa Bishooftuus labsii jedhame kana dhibbaan dhibbatti balaaleffachuu dubbatanii jiru waliin haa daawwannu. Tole erga mormiin dhiyeenya kana mormiin seena qabeessa achitti ta'een asitti amma haalli jiru maal fakkaata? Akkasumas yeroo wayyaaniin amma labsii yeroo muddamaa jettee fiigaa jirtu kanarra haalli jiru hoo maal jira? Miirri qaama magaalaa Bishooftuu maal fakkaata? Haalli jiru akkuma jirutti itti fufee jira. Keessattiyyuu labsii kumaandi poostii jedhamee wanti ba'e akka hojiirra oolle fi gama hundaan carraaqqiin jiru itti fufti. Guyyaa keessaa magaalaa Bishooftuu keessa humni kumaandi poostii seenee ture mallattoowwan garaagaraa warra harkatti hidhataniitu sosochiiwwan irraa qabanii kukkutanii mana sirreessaa teessisuudhani kan deddeebi'aa turani. Mallattoowwan waan akka kirrii, odaa, callee kan mormatti hidhamuu fi kan harkatti kaawwatamee deemamudha. Qeerroowwan garaagaraa irraa kukkutuudhani bifa sodaachisuutiin uummata kan dararanidha malee wanta addas ta'e sochii bifa yeroo torban darbeet irraa adda ta'e hin jiru. Keessattiyyuu dargaggoonni bakka walitti gurmaa'anii dhaabbatan akka hin dhaabbanne yeroo dhaabbatanii turanii amma garuu waan sun cufti isaatiyyuu akka hojiirra oolle fi dargaggoonni akka dhorkamuu hin dandeenye iftoomina wal beeksisaniituma ani dhuunfaa kiyya nama naannoo buufata konkolaataa dhaabbateetuman dargaggoota wajjin haasaa jira yeroo kanatti. Labsii yeroo muddamaa amma wayyaaneen labsachuu fi olii gafii dukana hawaasni magaalaa Bishooftuu akkamitti ilaala? Waan fudhate qabamoo waan diddan qabu? Labsiin yeroo muddamaa ammaa fi hawaasni akka hojiirra oolletti beeka. Mormaatis jiru. Qaamoleen tokko tokko hawaasa keessatti labsiin kun hojiirra ooleera waan ta'eef mirgi gurmaa'insa socho'uu hojii wal fakkaataa humna tokkoon hojjechuu hin jiru. Dabalataan immoo bifa gabaa lagannaati wanta adeemsifamu hin jiru jedhameetuma sagaleen akkanaa kun ergamoota isaaniitiin kan dhaga'amaa jiru. Hojiin kun immoo bifa wal fakkaataa hin qabudha. Ammatti kana ta'aa jiru hojiin qabatamaan isaan baasaniitu hawaasa keessatti tarkaanfiin idileedhaan fudhatame hin jiru. Kan argaa jirus immoo meemee hojii isaanii kanaaf waan isaan mirkaneessanii hawaasa keessatti gadi ba'anii ilaalaa jirra. Kaleessadha. Ibsa jennu wal fakkaataadha. Qeerroon wal feenyitu kan waltajjii wal fakkaataa feenyitu adda kaane. Labsiin yeroo muddamaa kun akka hojiirra oolle uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Akkamitti ofirraa hambisuu qaba waan kana? Egaa labsiidhaan jira. Uummata Oromoo irratti labsiin yeroodhaan haalan deddeebiitu labsamuu hin qabu. Mormuu qabaadha. Egaa amma akkan guyyaa biraa dhageetti maasiiwwan biyya kana keessa jiran bakka bu'iinsa labsii kana akka didanidha. Kan dhageenye nutis akka uummataatti maal gochuu qabna kan jedhuu fi qabxiiwwan sadan tokko uummanni yaada wal jijjiiree jira. Inni tokko labsiin kun deebi'ee nurratti ba'uu hin qabu, saamamuu hin qabnu, ajjeefamuu hin qabnu. Fuuldura dhaabbannee akkuma kaleessaa tokkummaa fi humna keenya cimsanneetu ofirraa faccisuu qabna kan jedhanidha. Kan sagalee kanaan bifa tokkummaatiin wal dhageessisanii egaa waltajjii kanayyuu har'a teenyetu kaane egaa walumaa galatti kanaa booda bifa sodaatiin sodaachisuu danda'uun labsiin kumaandi poostii jedhameetu uummata irratti hojiirra ooluudhaaf jiru akka na oolluudhaaf gahee tokkoon keenya irraa eegamu ni baanna jenneetu waliigallee irra waan ta'eef inni kun immoo tooftaadhaaf naamusa fayyadamuudhaan bifa kaleessatti irraa wanti adda taanetu falminuu fi hojjennu jechuudha. Bakka bu'aan mana maree kutaa bulchiinsaa Kaalifoorniyaa Daana Rohirbaachar gara Tiwiitara isaaniitiin akka ibsanitti mootummaan wayyaanee wayita ammaa aangoon alaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yeroon aangoo isaa dhumee jira jechuun gurraan dhala 21 bara 2018tti kan isaan ibsan. Itti dabaluun koongireesmaan Daanaan karaa Tiwiitarii isaaniitiin akka ibsanitti taphni adda bilisummaa uummata Tigraay dhumee jira. Wayyaaneen taphaan ala taatee jirti. Dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa falmuun kan beekaman koongireesmaan Daanaa yakka raawwatame qorattoonni mootummaa gamtoomanii akka qoratan mootummaan Itoophiyaa hayyamuu qaba jedhan. Mootummaan wayyaanee haga gurraan dhala 28 bara 2018tti qaama yakka kana qoratuu fi yoo hayyamuu baate manni maree Ameerikaa balaaleffannaa guddaan akka eegamu Afrikaa Niwus gabaaseera. Imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu dabalatee gamtaa tokkummaa Awurooppaa, Yuunaayitid Kingdemii fi qaamoleen hedduun mootummaan wayyaanee ajjeechaa fi dararaa uummata irraan dhaqqabsiisuuf jecha labsii yeroo muddamaa labsatee jira waan ta'eef isa kana cimsanii balaaleffachuunis ni yaadatama. Namoonni 16,000 ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun godina Baalee aanaa Laga Hidhaa keessatti rakkataa jiraachuun himame.
Godina Baalee aanaa Leenjaa keessatti ammas beelti akkaan hammaachuun itti fufee jira. Gabaasni dabalataa akka nutti dhiyaata. Godina Baaleetti aanaalee Sawweenaa haga Raayituu madda walaaboo haga Daawwee Sarar Lagaayidhaa haga Daawwee Qaachanitti yoo xiqqaate namoota 100 fi 20 gaantu beelaaf saaxilame. Namoonni 16,000 ol ta'an aanaa Lagaayidhaa irraa buqqifamanii wayita amma bakka Addeellee jedhamutti walitti qabamanii rakkoo fi beela dhandhamaa jiran. Aanaa Lagaayidhaa kana keessa deemee naannofteetiin bakka Addeellee jedhamu jira. Bakki kanas gaheetiin jira. Bakka Addeellee jedhamu kanatti illee yoo gad xiqqaate nama gara 16,000ti. Bakka mootu as gara magaalaa Sawweenaatirraa gadi qorteetiin jirtu naannoo Sawweenaa akka jiru kana nama 2,000 olitti kan tilmaamamudha. Duulli qindaa'an isaan irratti geggeeffamuun kan isaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman namni kun akka jedhanitti baatii 9f gargaarsa namummaa dhabuudhaan kan rakkoo keessummeessaa jiran. Lola isaan irratti geggeeffameen abbootiin warraa baay'een wareegamaniiru. Dubartoonni fi ilmaan isaanii har'a rakkina irratti kufanii jiru. Haawwatiin Oromoo garaa beelaatiin siree gubbatti miidhamaa jiran gara itti baqatanii fi qaama isaanii birmatuu dhabuudhaan beelaan yeelalamaa akka jiran namni kun ni dubbatu. Uummanni kun erga buqqaa irraa ji'a 9 namni gargaaruu fi gargaarsi tokko isaanis osoo kan hin gahin kan turedha. Kan aanaa Lagaayidhaa naannawa Sawweenaa jiru kunis jechuudha. Ummatoota hedduu kan abbaan isaanii qabsoo tiika diyaangaa dachee Oromiyaatiif irraa wareegame. Aayyoon sun amma abbaan isaa irraa du'ee, abbaan manaa irraa du'ee maatii isiitis akka itti tajaajilattu dadhabdee beelaan algaa gubbaa yeroo isiin ciistudha. Yaada dubartoota Oromoo wayita amma rakkoof saaxilaman dubbisuun kan nu biraan ga'an namni kun waggoota 25 oliif hidhattoonni naannoo Somaalee isaan dararaa turan. Wayita duula kanaan miidhamaa turanitti qaamni isaanii birmatu hin argamne. Ammas taanaan beelaaf gaafa miidhamaa jiranittis furmaata dhabuun daran yaaddoo biroo ta'eera. Lammaffaa wanni keessa tuqeetiin si miidhu hoo jiraate miidhaalee hanga har'aa as dura nurra gahe waggaa 25 guutuu hacuuccaa Ogaadeen jala turree jiran. Aayyoon akka dubbatanitti hacuuccaa Ogaadeen jala turree namoota keenya nurraa ajjeesaa turanii manguddoota keenya nurraa hirkisanii nurraa fixaniitiin amma nutu hafee nutiin akka waraanaatitti yeroo ammaa kana boolla qotataniitiin boolla qotatanii akka mishiiniitti kan qopheeffatan kan ta'utti agarsiisa waan garaas nyaatu. Akka jecha nama kanaatti aanaa Lagaayidhaa qofarraa namoonni baqatanii rakkataa jiran kan hatattamaan isaan barbaachisu nyaata, bakka qubsumaa, dawaa waldhaansaa fi uffata ta'uu himaniiru. Uummanni kun immoo yeroo ammaatitti waan basic needs sadiin jennu kanaa hin qaban, uffata hin qaban, mana hin qaban, nyaata hin qaban, baay'ee garaas nyaata. Itti dabaluun akka isaan jedhanitti godina Baaleetti aanaalee jiraattonni waraanaan irraa baqatan kunniin gammoojjiidhaan kan haguugamanidha. Bishaan dhugaatii wanti jedhamu jiru. Jireenyi ilma namaa bishaan irratti kan hirkateedha. Kanaaf haalli jireenya jiraattotaa jechaan ibsuun baay'ee nama rakkisa jedhan. Dabalataan immootu yeroon ammaa kun akkumatu beektu bona ta'uu wajji lafteetti gammoojjii ta'uu wajji dheebuun uummata sanirra gahaa jiru waan lakkoofsa hin qabnedha Usmaan. Uummata akkanatti mana qullaa muka walitti hirkifatee muka rabbiin uume qofa jalatti galeetiin aayyoo deette faani. Uummanni kunniin baatiilee 9f gargaarsa malee dagatamanii jiru. Hawaasa kanarratti akka sababaatti danqaa cimaa kan ta'e bulchiinsa godinichaa ta'ullee namni kun himuu irraa of hin qusanne. Kun dirqama hooggansa godinaatti ture. Hooggansa godinaatti aanarraa ol ibsuu qaba ture. Gara uummataatti dabarsuu qaba ture. Hin dabarfamne kun hundi. Bulchiinsi godina Baalee hawaasa beelaaf saaxilamaa jiru kanaaf birmachuu nafee gara qaamni ilaalutti iyyachuu dhabuudhaan cal'isa filateera. Kun ammoo caalmatti komii jabaa uumeera. Oromiyaa irraa jilli abbootii amantii qeerroo fi manguddoonni Oromoo hedduun gara aanaa Sawweenaa imalanii turan. Jiraattonni aanaa Lagaayidhaatis rakkoo keessa jiraachuu karaa gubbatti dhagaan. Erga sanirraa kaasee rakkoon keenya dhagahame malee ukkaamamnee turre yeroodhaafis dagatamneerra jedhan. Hayyoonni amantii Islaamaa akka raayyaa faan yeroo dhagahanii garas dhufanittidha. Achirraa gargaarsi kan gahuu fi jalqabee ammas gargaarsi bakkee san gahee gahaa miti. Aanaaleen biraatis jiru rakkoolee gugurdaatu jira. Kana fakkaata wanti akka ittiin ibsamin ummati awween hin godhanne silaa warra hooggansa godinaattu kana ibsuu qaba ummataaf. Ummanni immoo akka wal bira dhaabbatuuf gargaarsa haala mijeessuu kan qabu hooggansa godinaatti ture. Erga rakkoon isaanii yeroodhaaf dhageettii argate asis gargaarsi hagi tokko ummatumaa Oromoo irraa arjoomameera. Kun ammoo gahaa akka hin taane himanii lubbuu hawaasichaa baraaruuf ammas deeggarsi uummata Oromoo alaaf keessaan daran jabaachuu akka qabus dhaamanii jiru.
Baqattoonni Oromoo Liibiyaa keessa jiraatan rakkoo hammeenyaa keessa jiraachuu dubbatan. Kuusaa tokko keessatti kan ugguraman baqattoonni kunniin saamtonni miidhaa suukkaneessaa irraan dhaqqabsiisaa jiru. Mormii bara 2015 geggeeffamee tureen lubbuu isaanii baraaruuf kan biyyarraa baqatan baqattoonni Oromoo erga Liibiyaa ga'anii booda akka garbaatti gurguramaa jiru. Uummanni Oromoo addunyaa gubbaa jiru akka lubbuu isaanii baraaruu gaafatanii jiru. Baqattoota kan dubbise Dajanee Guutamaatiin. Hayee amma gara Liibiyaatti na bilbiltee rakkannee biyya baane jettee mee haala maalii keessa jirtu mee maaliif akka bilbiltee nu ibsi. Kan jalqaba maqaan kiyya Suleeman Galgaloo jedhama kan irraa ba'edha. Magaalaa Finfinnee 6 kiloo barachaa ture achirraadhaan kan waa'ee mootummaa irraa hari'amee kan ba'edha. Haalina jireenya nu biyya hojjetee kumaan postiidhaan hari'amnee biyya baane. Akkasumas ni baanee biyya baanee hari'amnee baanee amma Liibiyaa keessatti baay'ee dararamaa jirra. Kan keessa jiru magaaziinaadha. Halkanii guyyaadhaan uleedhaan maallaqa kaffala jedhanii nu tukursaa jiranii. Maallaqa jalqabaallee kaffallee turree bishaanillee baharallee gubbaa geenneedhaan poolisiin UN'dhaan nu qabanii ammallee booda nu deebisanii nu gurguratan. Gize lammaffaa maallaqa nu gaafatanii amma haala maallaqa itti kaffalluudhaan baay'ee nu tulfaatee amma uummanni Oromoodhaan kan addunyaa kee jettan jechuudha. Akka isaan nu birmatan akka nu gargaarsa gaarii nu gootanii bakka keessa nu baaftan fuulduraaf akka bakka gaarii kennannee abdii qabnuudhaati. Kanaaf amma akka nu gargaartan uummanni Oromoo hundaa ta'a biyya alaatiif fi biyya keessa jirtanillee akka gargaarsa nu gootanidha kan isin birbisanneef gargaarsa gaarii nu godhaadhaan iyyachuu barbaada. Markabarra geenyeen nu buusanii deebi'anii nu gurguratanii jette attamitti nama gurguru? Jalqabraadhani kan seenne magaaziin seennedha. Doolara 5,000 nu gaafatanidha. Doolara 5,000 kaffallee jedhaan erga bahara dhufnee bahar gubbaa geennee markaba korreedhaan adoo gara Xaaliyaanii deemaa jirru shiftaan nu qabdedha. Eegas booda nu deebistedha kan nu qabe poolisii UN'dhaan nu kennanii UN'dhaan nyaatallee nu kennite huccuu nu kennite booda bakka rakkoo hin jirtu waan hunda gargaarsanii goonaa nu jetteedhaan yeroo muraasan booda makiina wayii dhufee liibiyaawwan dhuftee walumaan haasa'aniidhaan bakkuma magaaziina jalqaba keessa baanedha. Magaalaa Shariif kan jedhamtu achi nu deebisanii magaaziin san keessatti ammallee maallaqa bara nu gaafatanii bakka hawwaalaadha nu jedhan. Akkasii nama gurguratanii bakka bakkuma bishaan dhaqabdee deebitee akkasii ammallee dudduuba si deebisanii maallaqa biraa nu gaafatanii akkasitti barakkachaa jiru. Maallaqa ammoo kaffala jedhanii dararan baay'ee dararamaa jirra. Uummanni keenya hin beektaa maallaqni nu qabaanne akkas kaffaluu hin jirtudha. Kan nu baasee cunqursaa mootummaa wayyaanatiif biyya baane beekta. Garuu amma baay'ee rakkachaa jirra. Amma kan wanni si baasa maallaqaadha. Yoo maallaqi kun nu kaffalame warra birgeessa bahuun kennu oolu akka gargaarsa nu godhu uummanni Oromoo gargaarsa kadhachaa jirra. Gargaarsa akka nu godhan jechuudha. Magaaziin iddoo kam jedhamu jirtu lammata immoo nama meeqatu wajjin jirtu amma? Magaaziin kan jirru magaalaa Shariif jedhamti. Magaalaa Shariif jedhamti. Kan jalqabu jirru Binwali turre achirraadhaan ka eegii uummanni shiftaa bishaan gubbaa nu qabedha. Magaaziina Shariif kan jedhamtu magaalaa Shariif jedhamtu booda nu deebisan jechuudha. Tirpooriidhaadha kiiloomeetirii 800 fooyedha. Garsaatii 4-5 bakka katamaa Tiripooliin irra jechuudha. Bakki nam jirtan jechuudha. Hayee erga warri UN sin argatanii booda dasaan sin fuudhanii booda attamitti warri shiftaa harka seentan? UN'dha fi warri harka wajjin qabanidha. Wanni warri UN si bahuu danda'an jirudha. UN'dhaan ka warri Liibiyaanotaadha. Beete warri illeen ka itti nu gurguramulleen Liibiyaanotumaadha. Akki warri itti nu gurguratee jalqaba waan gaarii sanii goonaa bakka amma gargaarsa sanii godhaa bahar gubbaa kan hin qabneef rakkoon hin jirtu jedhanii nyaata gaarii nu kennanii qaamni keenya cittoodhaan citaa jira. Waa kiniin illee nu kennanii nu bakka alhamdulillah jireenyi gaarii kee jira jenneetiin kan yaadne turre hin taanedha. Akka tasa ta'e amma warri eegasii dawwalanii walum yaamaniidhani waliidhaan hiriirri walii galte qaba warri namni 450dha. Amma namni wajjin jiru namni 450 fatarafamee dhufne nu baasanii akkasitti ammallee gurguratame dooma hin beekne makiinuma nu dhaqanii magaazinuma nu deebisan ammallee
Hayyee amma gaaffiin keessan inni guddaan fi ergaan keessan inni ergaan dabarfachuu barbaaddan inni guddaan maali? Ergaan keenya guddaan bakki jiru kana bakka kee jirra. Uummanni keenyallee birda warannee turree abbootii keenyallee jalqaba maallaqa gaarii nu kaffalanii turanii amma gargaarsuun argachuu dadhabnee kan tiladhe magaalaa Moyyalee jedhamti Booranaadha. Achillee baay'ee rakkoo guddaa jira. Wallabbii Booranaa fi Somaaliidha wallabanii turanii mama dalagaan hin jiru waan takka warri nu hiriirallee homaa nu kadhachaa turanii mama maallaqa hin arganne. Akkuma manni Oromoo nu hirmaatee bakka keessa nu baasee fuulduraaf viishinii kenna. Kompiliitilii goone akka bakka gaarii qabnu abdii qabna. Abdiin keenya guddaan barumsa dhiifnee baanee amma mootummaa kan buusuuf bakka abdiin keenya bakka akka gaarii qabnu yaadna bakka keessa akka nu baasan uummata Oromoo nu hirmaachuu barbaanna. Gaarii dhagaa rabbi isin wajjin haa ta'u jennaa baqattoota Oromoo Liibiyaa jirtanii yeroo ammaa kanatti akkuma duraan na himtee yuunivarsiitii Finfinnee irraayyuu kan ati baqattee yeroo labsii yeroo muddamaa bara dheengaddaa godhame baqatteeti kan baate. Egaa rabbi isin wajjin haa ta'u sin hordofna nutis. Amiin. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanuma hagammaatti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa jecha gama kiyyaan horaa bulaa.